Asama harka fuunee ilmaan Oromoo addunyaa kanarra kan jirtan mara keessanii fuulama jirtanitti nagaa waaqayyo saniif haa ta'uuni namummaan Suudhaan YouTube ko subscribe share naaf godhaan jajjabeessanii gara fuulduraatti wantoota baay'ee bareedoo fi wantoota baay'ee irraa hubattan waan baay'ee kan qabadhees ni dhiyaadhu abdiin qabaanii hawwiin qabaa galmaanis nangaa garuu jajjabina keessan na barbaachisaanii arasila haalli naaf mijanneedhaaf calmadhe viidiyoo garaagaraa sila gadhiisuuf na tuffatta'ina biraan darbina subscribe share naaf godhaan na jajjabeessaan isiniin jedhaani kan inni immoo yaada koon sana galmaan gaadhu yoo isin na jajjabeessanii yoo isin na cinaa jiraattaniidhaani kan man isin jedhataas immoo har'aa gaafii tokkoon YouTube irratti xingaddaanii nyaata wayiitoon hojjedhuun nyaata lakkoofsoon hojjedhu gadhiisee caaluma jedheeti koomenti sana jalatti tola saayituuf kan jettu gaafii na gaafattee jirtaanii jechuudha. Nyaata hojjechuu ni dandeessaayii naan jettee jirtaanii. Nyaata hojjechuu nan danda'a. TikTok irra gaafa utaaltanii utaaluu bichaan beekasitanii ani utaaluutu irra bitaanatti gala jechuudha. Sirbuu taphachuutu irra bitaanatti gala hojiin mana keessaa natti hin ulfaatu. Hojii mana keessaa yoo hin beeknellee argee hubachuudhaafi amma kas yeroo natti fudhatuuni jechuudha. Kanaafuu ani nyaata nan hojjedha. Nyaata Kanaadaas ta'ee nyaata kamiyyuu nan hojjedha. Nyaata Faranjiin jedhu garuu nyaata Arabaas kan Habashaas kamiyyuu nan hojjedha jechuudha. Kan Habashaas yoo ta'e aadaa Oromoo keessaa yoo ta'eeni amma farsoo naqaa maraqee baasaa hammallee haalirra jiru sananaaf ni yoo ta'e garuu nan beeka isinii jechuufi hunda isaayyuu nan beeka jechuudhaani. Kan Arabaas yoo ta'eeni hunda isaayyuu nan beeka. Galata waaqayyo jechuudha. Baradhee miti maal jedhamti garuu ilaaleetumaan yeroo gabaabaa keessatti waa hunda isaayyuu nan beeka hundayyuu nan hojjedhaaf mukootiifin of danda'ee hojjedha mana kana keessatti jechuudha waan marayyuu qulqullinas ta'ee nyaatas ta'ee mannis namaatiin xinnaa ta'uyyuu malee anumatu of danda'ee hojjeta nyaata Arabaas taanaan kamsaayyuu nan hojjedha kan immoo biyya keessaas keenyas taanaan kamisaayyuu nan hojjedha nyaata keenya keessaa garuu kan baay'ee nyaachuu jaaladhuu fi hojjechuun isaa immoo natti ulfaatuuni waan tokko jira. Kanaaf immoo ijoollee arsitti dhiyaachuun qaba jechuudhaani marqaa nan jaaladha nyaachuu isaa hojiin isaa baay'ee natti ulfaataani. Kanaan alatti waan hundayyuu nan hojjedha jechuudha. Ittaan sun immoo nyaata aadaa Wallaggaa tokko jira. Yeroo dhiyoo keessa nyaadha akka aadaa naannawaa keenyaatti garuu hin jiru nyaanni sun yeroo dubartiin deessuudha kan hojjetamu saamita kan jedhamu. Isasillee yeroo lama akkas yeroo sadii nyaadheen jiraanii ijoollee godhanya tokko biratti biyya keessatti jechuudha. Garuu waan sana nyaata sana akka hojjetamu baree natti tola jechuudha. Sanaan alatti nyaata kamisaayyuu nan hojjedha nyaata aadaarraa kaasee amma isa kamittuu kan Arabaas illee akkasuma amma keekii irraa kaasee amma kukkisee waa hunda isaayyuu waan malee isaayyuu jechuudha. Kanaaf immoo hojjedhu asirratti nutti agarsiisee jechuu barbaaddu ta'ee namni keenyaanii osoo amma nyaata hojjetanii asirratti gadhiisanii ijoolleen baay'een hin jiru haala bareedaadhaan hojjetanii kan nyaata asirratti hojjechaa jiran jechuudhaan asirratti baay'ee waliin jajjabeessinuuni ittaan sun immoo ani kan hin jiru ammoo qophaa kootti mana kana keessaanii haalli kaameraalee itti ediitii gochuun waraabuun illee waa baay'eetu natti ulfaata jechuudha. Kanayyuu cal jedheetanii harka tokkoon hojjechaa harka tokkoon silkii qoqqabeetuma waraabee zimuma jedhee viidiyoo magadhiisuuf malee siraataan iyyuu ediitii waan hin godhamnedha jechuudha. Inni akkasiin isiniin jedhaanii gara fuulduraatti immoo hojjedhee akkan baqaa sirriitti waan hin beeku hundayyuu asirratti jechuun bichaa osoo hin ta'in hojii isa akkan isinitti agarsiisu isin immoo subscribe naaf godhaa na jajjabeessaanii sana booda immoo laaltanii murtee irratti laattuun si'oo sinan darbaa fi hin darbuuni jechuudhaan. Supheen of jajaa fi nan hojjedhaas jechuudhaani kan man isiniin jedhaanii baay'ee sana galatooma asumaan tola isaa eeyyeen nan hojjedha nyaata akka barbaaddetti jechuudha nyaata waan ajaa'ibaa nan hojjedhaani egaa of jajuudhaaf miti suma dhugaan jechaa jira yoon of jajas immoo rakkina hin qabu. Akkasiin jedhaanii gara fuulduraatti nuuf hojjedhu kan afaan hin jettu kanamii asirratti nutti agarsiise yoo jetta wanta barbaadanii jechuudha. Nama keekiidhaa kaasee amma waan barbaadanitti nyaata Arabaa fi nyaata keenya keessaa kan Faranjii naan hin jedhin kan Faranjii soo ta'e piizaadhuma manaanutti rakkoo hin qabu. Innaa kana isiniin jedhaa yoo isinitti tolleen YouTube koo share subscribe naaf godhaa na jajjabeessaanii diraamaa adda tokko irratti isin hojjechuudhaaf hin deemaanii wantoota garaagaraa wantoota baay'eedha kan irratti hojjechuudhaaf deemu garuu amma yeroo xinnoodhaaf haalli sila naan mijannee fi cal jedhee taa'aa jiraanii yoo isin jajjabeessan immoo mooraaliin godhadha waa hundarratti jajjabinaan godhadha jechuudhaani
galatooma warreen jajjabeessan marri keessaniyyuu warreen jabaadhunaan jettan marri keessaniyyuu galatooma warreen immoo lakkii dhiisii maasii fayyadaa sooshaal miidiyaa namaa siin fayyadu jettanis galatoomaa isinis jechuudha. Mara keessaniyyuu isinin galateeffadha. Naaf jiraadha Oromoo kun mara keessaniyyuu asumaan sabiskiraayib sheer gochuudhaan wal jajjabeessuun amala keenyaa ta'uun jechuudha. Guyyaa gaarii.